Qubeellaan maaliif harka bitaa qubaa afuraffaa irratti godhatama beektu? Keessattuu gaafa cidha misirroonni lamaan waadaa baay'ee ergooliif galanii booda qubeellaa babbareedduu qopheeffatan sana fuula uummata sanaa fi Rabbii duratti harka bitaa fi qubaa afuraffaa irratti waliif kaayu. Aadaan kun biyyoota garaagaraatti garaagarummaa qaba. Biyya keenyatti harka bitaatti yoo godhatamu, biyyoota birootti immoo harka mirgaa irratti godhatama. Fakkeenyaaf biyyoota akka Ruusiyaa, Jarmanii, Noorwee fi Hinditti harka mirgaa irratti godhatama. Kan isin dhibu biyyoonni kun nama qubeellaa harka bitaa irratti godhate akka carraa dhabeessatti ilaalu. Akka biyya keenya kanatti otoo gaa'elan dhaabbatinis qubeellaa waadaa walittiin godhatan gaafa cidha isaanii yookiin gaafa mana tokko jiraachuuf murteessan harka mirgaa irratti waliif godhu. Biyya Swiidinii fi biyya Cheel jedhamtu keessatti immoo amma gaafa ol fudhanitti qubeellaa waadaa harka mirgaa quba sadaffaa irratti waliif kaayu. Erga ol fudhanii ammoo qubeellicha harka bitaa quba afuraffaa irratti naanneffatu. Biyya Chaayinaatti jaalalleewwan waadaa waliif galuudhaaf yookiin wal fuudhuudhaaf qubeellaa hin fayyadaman. Dhiirri tokko durba tokko fuudhuuf maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa isheen jaallattu fidee dhufee dura ishee kaa'ee natti heerumtaa jedhee gaafata. Isheenis meeshaawwanii fi maallaqni ni dhiyeesse yoo ishee gammachiise eeyyan jettee waadaa waliif galu. Biyyoota Afrikaa tokko keessatti garaagarummaa qaba. Asollaa biyya keenyaa kan taate kaaba Keeniyaa keessatti jaalalleewwan lamaan cancala sibiila irraa hojjetame morma isaanii irratti waliif kaa'u. Hiikni isaa siif lubbuu koo siif kenna, sirraa adda ba'uu mannaa sibiila kanaan of ajjeesuun filadha jechuudha. Gara biyya keenyatti yoo dhufnu hiikni harka bitaa quba afuraffaa irratti qubeellaa waliif godhuun maalidha? Namni baay'een calluma jedhee qubeellaa quba kana irratti baatee deema malee hiika isaa baay'ee hin beeku. Maaliif qubeellaa quba kana irratti godhatte? Maaliif isa kaan irratti hin godhatin jettee yoo gaafatte quba kaan irraa baay'ee bareeda kanaafidha jedha. Inni kaan ammoo aadaa biyya keenyaadha, garuu hiika isaa hin beeku anaaf iyyuu gaafidha jedhee siif deebisa. Hiikni inni sirriin garuu akkanaadha. Aadaan kun aadaa warra Roomaa duriiti. Warri Roomaa quba kana akka addatti ilaalu. Sababbiin isaa hiddi dhiigaa quba afuraffaa kana irraa ka'e kallattiidhaan gara onnee deemutu jira. Maqaan hidda dhiiga kanas Veen Amroos jedhama. Akkas jechuun Veen of Laaf jechuudha. Inni kun quba warra kaan irraa adda taasisa. Kanaaf yeroo jaalalleewwan lamaan quba afuraffaa irratti qubeellaa waliif ka'an waadaa koo karaa quba kanaan onnee keetti dhadheera jechuu isaaniiti malee calluma jedhamee bareedinaaf kan godhatame miti. Kanaaf obboleewwan qubeellaa waliif keessan kaa'uudhaaf jirtan hiikni isaa kana fakkaata. Dhimmicha onnee wajjin wal qabata. Hidda dhiigaa jaalalaa quba keessanii irra kaa'uun onnee keessanitti waadaa keessan hiitaniirtu jechuudha. Baay'ee akka irraa barattan beekamaadha. Hiriyaa kee fuudhuuf jedhu yookiin jaalallee qabu yookiin qabaachuuf jedhu saniif ammoo viidiyoo kana sheer godhii fi barnoota gaggaarii irraa argachuu fi mana gurbaa qaxaliif miseensa ta'uu hin dagatinaa.